Guyyaa kaleessaa liivii obboleettii keenya meetii jalatti akkamitti akka viidiyoo walitti hidhannu nutti miinaan jettaniin boru viidiyoon isinii hojjedhaa hunda keessaniif jedheen ture. Akkuma kana ammoo jechuudha ijoollee baay'een illee jechuudha kan barbaadan jiraachuu malu. Kanaaf jechuudha wanta isin fayyadu akkasuma immoo boru namoota gara YouTube'itti dhufanii kan fayyadu. Viidiyoon keessan miidhagee bareedee akkasuma immoo chaanaalli keessan akka dafee guddatu yoo barbaadan jechuudha akkamittiin akka chaanaala keenya miidhagsinu isa duraa caalaa na waliin turaati akkaataa isaan isinitti hima. Baay'een keessan hin beektu namoonni kana duraa chaanaala gurguddaa qabdanii garuu haa ta'u malee immoo hundi beekannee bira darbuu hin dandeenyu. Wanti namni tokko nu gaafate immoo inni tokkos gaaffii kan qabu jiraachuu mala. Kanaaf jechuudha viidiyoo balaleestii akkamiin akka walitti hiine waliif taphachiisuu yoo taatanis akkasuma immoo namni tokko chaanaala keessan jala galee gaafa ilaalu viidiyoon keessan bareedaaf hawwataa akka ta'e akkasuma immoo jechuudha viidiyoo wal fakkaataa walitti aansitanii akka tooraan walitti aanfattanii fakkeenyaaf namni tokko waa'ee barumsaa yookaan waa'ee gorsa chaanaala keessan jalaa gaafa argu akkasuma immoo viidiyoo keessan isa kabiraa itti aanee akka daawwatu kan taasisu jechuudha isinitti hima. Mee haala ammaatiin isinitti agarsiiseen walitti deebina. Ifama ganeeto urgiidha. Kunoo jechuudha la viidiyoo kana akkasittiin chaanaala nama kamii jalayyuu seenne paleelisti bakka jirtu kana jechuudha gadi xunnaa jechuudha haala kanaatiin namni kamuu qaba. Kun amma fakkeenyaaf kan hidhanii dura walitti hidhadhee jirudha. Viidiyoo tokko 10, 20, 30, 40 iddoo tokkotti walitti qabanne haala kanaatiin hidhannee bareechanna jechuudha. Akkamittiin akka walitti hidhamee haala kanaatiin bareedu jechuudha tokko tokkoon isinitti agarsiisa waan ta'eef seeraan na hordofaa jechuudha. Mata duree mataa isaa danda'e barnoota garaagaraa walitti hiine haala kanaatiin chaanaala keenya jala keewwannaa jechuudha. Paleelistii akka jettu kana haala kanaatiin kana fakkaata. Kunoo amma jechuudha viidiyoo koo amma isinitti agarsiisee jira akkamittiin akka walitti hidheeru garuu baay'een keessan akkamii walitti hiitee nu hojjedhu jettaniitu waan ta'eef kun waan isinii hojjedheera jechuudha. Guyyaa kaleessaa waadaa isinii galee ture. Kanaaf akkamitti akka viidiyoo kana walitti hiitan akkamitti akka mata duree isa barreessan akkamitti akka viidiyoo sana namni arguu danda'u akkamitti akka gootanii akkasittiin akka walitti hiitan isinitti himaa jechuudha. Kanaaf seeraan nu hordofaa yoo isinii galuu dide irra deebaatu ilaalaa wanta barnootaati wanta ta'eef boru gaafa itti fayyadamtan nama biraallee barsiisuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Maaliif jennaan namni biraan gaafa chaanaala keessan dhufee seenu viidiyoo tokko barbaacha viidiyoo biraallee isinii daawwachuu danda'a. Viidiyoo tokko immoo yoo arge akkasuma viidiyoo biraa kan isa fakkaatu yoo walitti hiitan jechuudha. Namni suni viidiyoo tokko dhufee viidiyoo hedduu ilaalee isinii ba'uu danda'a. Maaliif jennaan fakkeenyaaf waa'ee YouTube'ii ta'e mata duree mataasaa itti laattu. Fayyuma walitti hiitutu hin taane viidiyoo hunda fayyuma fuutanii walitti hiitutu hin taane fakkeenyaaf tooraan kan faarfannaa kan walaloo yoo qabdu ta'e kan oduu yoo qabdu ta'e kan siyaasaa yoo qabdu ta'e isa kana adda baasaatu toora galfadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko faarfannaa barbaacha gara chaanaala kee yoo dhufe faarfannaa isatti aanullee daawwata. Waa'ee YouTube'is waa'ee abbaa barbaade waa'ee nyaataas yoo ta'e mata duree isaa itti baasatu akkasittiin akkamitti akka viidiyoo keessan hojjetattani isinitti agarsiisa. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Kunoo seeraan na caqasaa amma jechuudha. Chaanaala nama kamiyyuu jechuudha viidiyoon isaa akka kanaatti toora galeeti kan inni dhufu. Kunoo ishee mallattoo tuqaa 3 kana jechuudha akkasittiin gadi tuqxu yeroo gadi tuqxanii jechuudha. Seeftuu paleelisti ka jedhu kana isinii ufti. Ishee kan akkasittiin gadi qabdu jechuudha. Egaa kan koo sababa duraan hidhee jiruuf mata dureen kun naa ba'ee jira. Amma gasin jalqaba kireetti gootu waan ta'eef niiw paleelisti ka jettu kana aaddi gootu. Akkasitti jechuudha. Amma
ani waa'ee barnootaati yookaan waa'ee faarfannaa waa'ee oduu as kanatti mata duree barreeffatu jechuudha. Gaaffii fi deebii jedhee ammani fakkeenyaaf gaaffii fi deebii amma viidiyoo gaaffii fi deebii asirratti hidhuu waan barbaadeef kunoo jechuudha ishee kana jechuudha. Kunoo ishee kana asii yoo akkas gadi tuttanii publikii irra yoo oolfattanii namni arguu danda'a jechuudha viidiyoo keessan. Kanarra ooshinaan garuu namni hin argu. Kanaaf asirra godhadhaa. Isinii galee miti erga asirra gootanii mata duree irratti barreeffattanii kireet gootu. Amma isa lammataa irratti darbitu tuqaa 3 kana xumna. Yeroo tuqaa 3 kana xumnu ammas irra deebine amma kunoola viidiyoo sana walitti qabachuu barbaanne jalqaba asitti miti inni nuti asitti seefii goone kunoo asitti nu ba'eera. Gaaffiif deebii amma viidiyoo duraatitti dabaluu yoon barbaade raayitii irraa deen ishee jettu kana deen gooneerra. Amma viidiyootti aanu hina isuma ammaatitti annee daballaa jechuudha. Kunoo ammas seef tuubbalistika jettu kana kunoo takkaa hidhattan jennaan isiniin dhibu. Kunoo raayitii matti gootu seef gootu. Amma annee haa ilaallu pileelistii kana jala viidiyoon kuni 3 gaaffiif deebii ka jedhu kuni nuu hidhamee jira moo nuu hidhamee hin jiru as jala seennee ilaallaga. Kun amma kanneen ani dura hidhadhee jirudha waan ta'eef hundisaa akkasumattiin toora galii naa dhufe jechuudha. Kunoo laali gaaffiif deebii ka jedhu kunoo asitti naa dhufe jechuudha. Amma viidiyoo biraa jechuudha. Viidiyoo biraa bira deemne kunoo asuma jechuudha. Viidiyoo bira deemne itti dabaluu yoo barbaanne iddoo matuqaa 3 kan akkasitti xunneetuma seeftuu pileelistika jedhuma kana xunneetu itti daballa. Yoo haaraa poostii gochaa deemnes jechuudha. Asii raayit goone deen goonaa jechuudha. Bakka amma immoo jechuudha. Viidiyoo keessan itti banattanii rafuu yookaan kan hiriyoota keessanii taphachiisuu yoo barbaaddanii kunoo amma chaanala nama kamii jalayyuu yeroo seentanii pileelistii kana tuttu. Amma fakkeenyaaf ani viidiyoo kana taphachiisuun barbaadeera haa jennu gadan tuqa. Yeroon gadi tuqutti haala kanaatiin naa ba'a jechuudha. Viidiyoon nama kamiyyuu haala kanaatiin ba'a. Amma fakkeenyaaf namni tokko viidiyoo koo kana ilaaluu ufi haa jennuuka. Kunoo pilaay ool ka jettu kana yoon nagaa nu laate ifama. Isa kana xumuree jechuudha. Isa kanatti ofumaa darba. Otoo ati bira hin jiraatiin jechuudha. Otoo ati bira hin jiraatiin takkaa isa kana bantee taanaan isa kana xumuree isa kanatti darba. Isa kanatti xumuree isa kanatti darbaa jechuudha. Isinii galee yaada faayidaan isaa tokko kana. Kanaaf pileelistii walitti hidhuun karaa salphaa kana fakkaataa jechuudha. Tole viidiyoon kun guyyaa irraa kana fakkaatan jechuudha. Waa baay'ee akka irraa barattanii hin beekna kana warri jettan jiraachuu maltu garuu isan beekne biraan gaa sheeriis godhaadha. Akkasuma immoo wanta hin beekne wal barsiisuun waan beeknu tokko immoo sheerii goone isan beekne bira ga'uun barbaachisaadha jechuudha. Namni kamiyyuu gara haadha isaa keessatti beekee namni dhalate hin jiru. Namni namarraa muuxannoo fudhachaa adeema jechuudha. Yoo ofii beekne immoo darbine namas fayyaduun nu barbaachisa. Gaafa waa'ee miidiyaa barannu kana dura nama gaafannee as geenye. Ammas immoo isa nu gaafatu barsiisuu, isa nu gaafatu itti himuu dhibaa'ummaa malee Waaqayyo sin jaallata. Namaafillee gaarii yoo goote gaarummaa hin argatta. Kanaaf wanta beeknu walaa jajjabeessinu. Sodaa tokko malee namni yoo si gaafate hamma beektu biraan ga'i. Walitti ni baay'inaa ijoollee keenya. Kanaaf warri ganaa uftan jechuudha. Warri ganaa ol uftanii chaanala banachuudhaafis ani hin beekottanii sodaatina. Waluma walirraa barachaa
muuxannoo walirraa fudhachaa guddata namni jechuudha. Kanaaf Waaqayyo na gargaaree yaada isin barbaaddan hamma beeku isinii qooduu hin dadhaban jechuudha. Wanta barbaaddan na gaafachuu dandeessu. Yoo hin beekne yoo hin danda'ate isiniin hojjedha. Yoo hin beekne immoo aanuu nan baradha jechuudha. Inni kana fakkaata. Turtii na waliin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yoo dogoggoree na of kulchaan isiniin jedha. Galatoomaa.